Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa ummataarra qophii kennaa faaya aartii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Torban kanaas qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana jira. Hanga xumura sagantaa kennaatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa torban kanaas sagantaa kenna faaya aartii har'aatiin sirboota afaan Oromoo ergaalee hedduu qaban sirboota aadaa fi ammayyaa isiniif filannee jira. Sirboonni babbareedaan nuti torban kanaaf wal duraa duubaan isiniif filannee dhaamsaa fi dhamaa isaa isin biraan geennu sirboota Ashannaa fi Baqqalaa akkasuma sirba weellistuu Masarat Hundee fi sirba weellistoota lamaan cimdiidhaan sirban Badruu Ibroo fi akkasuma weellistuu Hamdiyaa Ibrahim isiniif filannee jirra. Nu faana bu'aa. Jalqaba irratti sirbii nuti isiniif filannee sirba baay'ee bareedaa ta'e kan mata dureen isaa Lookoo jedhu kan weellisaa Ashannaa fi Baqqalaa sirbee isiniif filannee jirra. Bareeda lookoo, lookoo, lookoo. Loco, loco, pareda, loco, 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 canco, pareda, loco, 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 canco. Weellisaa Ashannaa fi Baqqalaa weellisaa jabaa fi sagalee bareedaa qabu yoo ta'u sirboota weellistoota bebeekamoo durii sagalee isaatiin bareechee hojjechuudhaan kan beekamu amma immoo sirba mataa isaa kanaan babbareedduu shawaa kan mul'insiisonsaa mormisii lookoodhaa jechuudhaan aadaa shawaatiin hojii bareedaa qulqullina qabu viidiyoo kiliippiidhaan hojjetee jira. Babbareedduu shawaa kan mudhiinsonsaa mormishee lookoo mudhiinsonsaa mormishee lookoo kakalloo. Shambaa jedhe shurrubbaan shii gatte shaasha. Shambaa jedhe shurrubbaan shii gatte shaasha. Babbareedduu shawaa kan mudhiinsonsaa mormishee lookoo mudhiinsonsaa mormishee lookoo kakalloo. Shambaa jedhe shurrubbaan shii gatte shaasha. Shambaa jedhe shurrubbaan shii gatte shaasha. Bareeda lookoo hundee hundaan rabbi bareechee. Bareeda lookoo malaakaa itti gumaachee. Bareeda lookoo. Bichumo galani lata bareeda looko menati maido dalota bareeda looko yami dabdu sabe fatuko bareeda looko itwar ka kaba kalbiko bareeda looko infarsa me simbo dalota bareeda looko mafanan sibda bajechota. Itti dabaluun weellisaa lafaa dhufaan kun sagalee isaa bareedaa kanaan sirba kana keessatti salaalee moobachoo yaadhiroo warrisii halkan nan teessisuu guyyaa nan raffisuu naan galle haallisii jechuun miidhagsee hojjetee jira. Salaalee moobachoo yaadhiroo warrishi halkan nan teessisa guyyaa nan raffisa yaraa dhabeyaani. Salaalee moobachoo yaadhiroo warrisaani. Toga fanaan lachuunan jedhan dhaangaalee anaani lameen tokko hin baasu addaani. Nalaalee fi bachooti wal fakkeesse lamaan isaanii akkas bareeche safuudha yaajam naannoo uumamu. Nalaalee fi bachooti wal fakkeesse lamaan isaanii akkas bareeche safuudha yaajam naannoo uumamu. Safuudha yaajama bareeda uumama safuudha yaajama. Safuudha ya jamaa bareeda uumama safuudha ya jamaa yedoon qabdu safuudha ya jamaa yedoon qabdu homaa. Xumuraa irratti weellisaan kun sirba bareedaa kanaan babbareedduu shawaa mormisii lookoodhaa shaashambaa jedhee shurrubbaansii gatte shaashii jechuun haala baay'ee bareedaa ta'ee fi adda ta'een kan hojjete yoo ta'u akkaataan sirbichaa fi waraabbii sirbichaa sadarkaa aartii Oromoo kan guddisee fi daran kan miidhagseedha. Babbareedduu shawaa kan mudhiinsonsaa mormishee lookoo mudhiinsonsaa mormishee lookoo kakalloo. Shambaa jedhe shurrubbaan shii gatte
shasha shamba jede shurbashi gatte shashi bareda logo kanichi tulura nilalu bareda logo shurban farda sakalu bareda logo konkonni shekara funyani bareda logo rabbi loge tulche marani bareda logo allo muddi halangeda bareda logo kasinke ayoleda bareda logo madda pichu bacho himatu bareda logo ala falla kufakatu bareda logo 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 bareda logo 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 kanko bareda logo 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 kanko Itti aansuudhaan sirbii nuti lammaffaa irratti isiniif filannee dhaamsaa fi dhama isaa isin daawwachiifnu sirba weellistuu jabduu Masarat Hundee sirba cidhaa aadaa Arsii mata dureen isaa Jaallee jedhudha. Weellistuu Masarat Hundee weellistuu jabduu sirboota adda addaa hedduu hojjechuudhaan beekamtuu yoo taatu sirboota isii keessaa sirbi Jaallee jedhu kun uummata biratti akkaan beekamtu kan isii taasise sababaan isaas aadaa baddee miidhagsitee bifa ammayyaatiin waan hojjetteef sirba kanaanis yaa hiriyyaa tiyyaa arra guyyaan keetii heerumni kee ga'ee Jaallee jechuudhaan eegalti. Itti dabaluun weellistuun sagalee kilooleetuun sirba cidhaa baay'ee miidhagaa ta'e kanaan viidiyoo qulqullina qabuu fi akkaataa aadaa Oromoo Arsiitiin miidhagsitee hojjechuudhaan yeroo intalti baatu yookaan immoo bayee isa jedhamu kanaan yaa hiriyyaa tiyyaa beensi gaggeessinaa jechuudhaan intala heerumtuu faarsaa baafti. Weellistuu Masarat Hundee xumuraa sirbaa kanaatiin intala heerumtuu tana faarsaa naamusaaf kabajaan warratu guddisee gurbatu eebba qabaa rabbitu eebbisee jechuudhaan akkaataa guddina hiriyyaa isii ibsuun akkasuma maatii isii guddisee immoo ulfina itti horuudhaan gaggeessiti. Naamusaaf kabajaan warri guddisee gurbatu eebba qabaa. Rabbitu eebbisee jaalee ni fadhaa ga'ee
Weellistuu Masarat Hundee sirboota biraa hedduus kan hojjatte yoo ta'u keessattuu sirba isii Oromticha koo jedhuun baay'ee jaalatamummaa argattee jirti. Itti aansuudhaan sirbi nuti sadaffaa irratti torban kanaaf isiniif filannee sirba cimdiidhaan sirbame sirba baay'ee bareedaa ta'e sirba weellisaa Badruu Ibroo fi akkasuma sirba weellistuu Hamdiyaa Ibrahim mata dureen isin ilillii muradhu qarmarra suuqadhu jedhu sirba baay'ee bareedaa ta'e kan isin daawwachiifnu ta'a. Ilillii muradhu qarmarra suuqadhu qarmarra suuqadhu Barbada khayas tawanan ziyafat Weellistoonni kunniin yeroo dheeraa dura sirba kana hojjetanii sirbichi baay'ee jaalatamummaa kan qabuu fi akkasuma ammallee bifa haaraan viidiyoo kiliippiidhaan hojjechuudhaan ummataaf kan gumaachan yoo ta'u ilillii muradhu qarmarra suuqadhu barbaacha keen deema ka'in ayyaafadhu jechuudhaan wal jalaa qabuudhaan miidhagsanii hojjetanii jiru. Itti dabaluun sirba baay'ee bareedaa dhageeffatameen quufamne kanaan weellistoonni kunniin wal jalaa qabuudhaan raaree ooyiruu teennaa maran facaafanne lulachuu halaalaa waliif mararfanne maqaa waliif fuunee turrullee wal garraa haala mijeeffanne jechuudhaan dhaloota gowarsaa warra kaan immoo of duuba deebisanii jaalala ijoollummaa isaa yaadachiisaa viidiyoo kiliippiidhaan waan bareedaa kana hojjetanii jiru. Dorang
Weellisaa Badruu Ibroo fi weellistuu Hamdiyaa Ibraahim sirbaa bareedaa kanaan gobaasa shaggooyyee sagalee bilbiltuu san dhaga'uuf gaabbee hin turinii koottu yoo garaan fagaatee malee kan wal yaaddu halkan kutii koottu karaa waan fagaatu jechuun laalaa jaalalaa fi dhugaa jaalalti dhugaa qabdu san ibsatanii jiru. Tumura sirba kanaatiin weellistuu Hamdiyaa Ibraahimii fi akkasuma weellisaa Badruu Ibroo namni ilkee hin qabne dahaba kaayyata namni biyya hin qabne bahee barbaadata erga tanaaf baatee aamshirnuman obsa jechuudhaan goota qabsoodhaaf bahee dhabde iyyaafachuudhaan sirba kana keessatti ibsatti. Gabrumada wajin nuti tumse berita qoabsi. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa sagantaan keenya faaya aartii torbaan kanaaf isiniif qabannee isiniif dhiyaannee asirratti goolabamaa torbaan sirboota biraatiin hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammata qopheessee kan isiniif dhiyeessee an Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin immoo Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna.